Iyesuus Kiristoos haala quunnama hundumaa keessatti yoo kophaa ta'eera, yoo kophaa taateti maali? Haala Yesuus, haati isaayyuu Yesuus, haala Yesuus dhaabate jiru baannee jedhe eenyutu irra godha keessatti firti gate obbo gaafa kophaa taatu jedha keessatti bu'aa jiraatte dhaalte waan hojii Sagaleen baay'ee ciccita. wajjin haala guddaa si wajjin jira ta'e Citaa jira sagaleen. sorry networking addaan kutteetti fakkaata. Amma deebi'eera. Okay. Erga Waaqayyoo si wajjin jira ta'e, erga Waaqayyo harka si qabee jira ta'e, waa'een nama tokko iyyuu sin dhiphisin. Hungaan keessa ba'iiti namni lafa kanarra akka jiru irraanfadhu. Irraan sii deebi'a. Namni lafuma kanarra akka jiru irraanfadhu. Kan Waaqayyo uumee lafa kanarra kaa'e anuma duwwaadha jedhee amanidha. Yoo akkas ta'e dhugumatti milkaa'oodha. Ani waa tokko isinitti agarsiisame. Yeroo tokko gaafa teessanii yaaddan nama Waaqayyo bira namni hin jiru. Biyya lafaa kanarraa batalee bara mara jiraannu kana keessa nama gooftaa beeku bira namni hin jiru. Mee waa tokko isinitti agarsiisa. Bala'aam saba Waaqayyoo abaaruudhaaf ka'e. Saba Waaqayyoo abaaruudhaaf ka'e. Namni tokko Bala'aamiin dhufee hin abaariin saba Waaqayyoo namni ittiin jedhee hin jiru. Namni tokko dura hin gorre yeroon taa'ee yaadu maali namumti tokko waa'ee saba Waaqayyoo kana maa yaaduu dide? Namumti tokko Bala'aamiin maal namicha nana saba kana saba guddaadha sabi Waaqayyoo kun maaf hin jenneeni? Abaaruu dhaqe abaarsisaa manuma ta'a waan nama dhibu waaqumatu immoo kennaa kana jenneef kennaa Waaqayyoo isaaf kennetti gargaarame saba abaaruu gaafa dhaqu namni tokko dhiisi hin jenneen. Sana aarsu namni tokko namni eessa dhaqe ta'ee hin beeku harreen garuu hin dubbatte. Harreetu Bala'aamitti ergaa hime. Akkamitti harreen sun akka dubbatte mee hin kolfinaati illee utuu harreen tokko moo akkaataatti isheen uruu ishee tochooftee afaan tochooftee haasoftu kaa ilaalte harreen takka haasoftee hin beekne ni jiti malee. Hojii Waaqayyoo yeroo ilaaltan obboloota koo bara namni dhibe Waaqayyoo siif karaa qaba. Dhugaan siin jedha maaliif akka ta'e hin beeku. Bara haati si dhiise, bara qilleensi si dhiise, amiin jeen harkaa fudhadhate sii ta'a kun. Bara haalli kam si dhiise illee Waaqayyoo ragaa koodha. Waaqayyoo si wajjin jira. Ameen. Kanan wajjin namoonni wangeela Maatewos boqonnaa lakkoofsa 10 kana wajjin ilaalaa jirra. Namni Waaqayyoon guddichi Saamsoon suni
yeroo Waaqayyo hafuurri Waaqayyo abbaa wajjin ture dinqii gurguddaa hojjechaa ture. Nama baay'ee bilisa baase. Nama baay'ee bilisa baase Saamsoon. Saamsoon nama daraa miti obboloota koo. Qomoo xinnoo keessaa ka'ee saba guddaa bilisa baase Saamsoon. Qomoo xinnoo keessaa namni ka'e akkamitti saba guddaa akka bilisa baasu beeku. Qomoo xinnoo keessaa ka'ee karaa Waaqa hojjetu hin beeknu. Saamsoon namni guddaa namni jabaan sun guyyaa tokko hin dogoggore. Gaafa dogoggoree jedhu hin qabamee Saamsoon qabamee iji isaa yeroo keessaa ba'u namni tokko dhaqee bukkeen dhaabanne. Namni kun kaleessa jabaa ture. Namni kun kaleessa nama Waaqayyoo ture. Hin dadhabe malee biran jira namni jedhen jiru. Warri inni bilisoomse illee namni tokko bukkeen dhaabanne. Anaa nyaatu kophaadhuma isaa iyyaa. Kophaadhuma isaa iyya. Sibiila diimessanii ijatti ka'an ija keessaa fuudhan kophaadhuma isaa iyya. Eerakee namni. Namichi kun har'a dadhabaa yoo ta'e iyyuu kaleessa nama hin oolchine. Namichi kun har'a nama guddaa yoo ta'u baate nama xinnaa yoo ta'e iyyuu kaleessa nama hin oolchine. Namichi kun har'a cubbamaa ta'e kufu iyyuu kaleessa saba hin oolchine. Dhaloota isaatii ka'ee nama kakuu qabudha. Lafa qonnaa lafa haramaatti dhaqee Waaqayyo haadha manaa Maano'aatti dubbate. Nama kakuudhaan dhalate nama kakuun guddateedha. Nama immoo gaafa ka'utu tajaajila biraan naqin Waaqa tolfamaa galma abbaa isaa diigeedha. Nama kaleessa mana qaalluu xonqaa'ii meeqa diigee amma immoo dadhabeera namichi kun garuu garaana nyaata waa'ee namicha kana haasa'u. Hin iyyaabee namni biran jiru. Hin iyya namni biran gorra. Ituma kophaa isaa iyyuu sibiilaan ija isaa diimessanii keessaa fuudhanii gatan ija isaa lachuu. Eeraqe namni waan hammi kun bira hafe waan isaa wajjin jiru waan isa waametu deebi'u. Jedhanii manichatti uumaa Waaqayyoo agarsiisa. Abbaan isaallee hin baafne jedhuuf nagatiin wanti hundumtuu warra rukutu Waaqayyo nagatiin se'in. Obboleessi keessa Waaqayyo nagatiin se'in. Na dhagaa jirtu yoo ta'e amiin jedhaa fudhadhaa. Aansii wajjinan jira dhala koo siin jedha Waaqayyo gooftaan machaa. Dhalaa nama tokkotti irraa ajaa jiran. Aansii wajjinan jira micaa koo jedha Waaqayyo gooftaan machaa. Dhugaa Waaqati ergaa Waaqa harkaa fudhan sinitti maa'eera. Kophaa ta'e namichi kun akka jedhe garaa nama nyaata. Utubaa giddaa gamasii gamanaa harkaan qabeetu yaa Waaqayyo. Yaa Waaqayyo al tokko duwwaa na yaadan. Abbaan hin jiru, haati hin jirtu, obboleessi hin jirtu, ani immoo dogoggoreera. Araarri kee guddaadha, oolchuun kee guddaadha, utubuun kee guddaadha. Al tokkicha duwwaa na yaadan. Agartanii homtuu hin jiru manaa nyaatu. Goota wangeelaatiin goota wangoodhaan midhaan namaa gubee ijaa ba'ee gudii godhe nama biraa dhibe. Boletti koo boleessa koo. Saamsoon biraa namni dhibuun Waaqayyo biraa dhibuu miti. Saamsoon irraa namni fagaachuu Waaqayyo biraa dhiisee sokkuu miti. Dariyaatisiin yeroo haala hundumaa keessatti kophaa taatu yeroo wanti hundumtuu siin falmu Waaqa na dhiisin se'in. Dhugaasiin yeroo wanti hundumtuu bita sitti galu yeroo kophaa taatu haadhoon si dhiisa, hidhatas si dhiisa, jaalalleen si dhiisa,
Abbaa manaas si dhiisa yookaan haadha manaas si dhiisa. Biyya lafaa kanarraa wanti nama hin dhiifne hin jiru. Wanti nama hin irraanfanne hin jiru. Garuu Waaqayyo duwwaatu nama yaadata. Ameen. Faayila durii tokko rikoordii durii tokko sila yeroo argadheen taa'een dhaggeeffadhan ture. Achirraatu waa dhaggeeffadhuun kolfe. Yeroo tokko agalgaayii tokkotu ni bira dhufee agalgaayiin kun maqaa waama. Maqaa waamee haasa'a. Obboleetii tokko gubaa'ee gidduudhaa kaaseetu maqaa intala wayii waame Tigisti kan jedhamtu waame. Tigistiin beektaa jennaan hin beekuu jette. Okay, hin beektu jennaan hin beekuu jette. Biyya alaatii maal qabda jennaan ani biyya alaatii nama tokko iyyuu sin qabu, nama hin beekus hin qabu, an barreessuu hin danda'u, an dubbisuu hin danda'u, onlaayinis hin beeku, biyya alaatis firan qabu jette. Raajichi inni maqaa waamu sun akkanatti hin jedhe. Itti yaadimee jedhee bira darbe. Itti yaadee bira darbe. Ammas dheeddee dhabdee nama Waaqayyoo itti jennaan nama biyya alaatis hin qabu, Tigisti nama iyyuu hin beeku jette. Raajiin kun aareetu ani koo Waaqa harkaan fudhate taasaayeera. Ati illee hin beektu si yaadachiisuu ree jedhe. Eeyyee jetteen. Ati mucaa deessee qabdaa jedhe. Mucaa deessee qabdaa. Mucaan kee ati deesse immoo Tigisti jedhamti. Mucaan sun immoo biyya Faransaay hin jirti jedheen. Amma kan akkamitti ilaalta? Ati mucaa deessee qabda. Maqaan mucaa keetii Tigisti biyya Faransaay hin jirti. Gaafa jedhu iyya keessaa fuute. Iyya keessaa fuutee fiiddee gara koo dhufte paasteriin beektuu mucaa koo naan jette. Mucaan keen jedheen ishee yeroo tokko da'ee guddisuu dadhabnaa yeroo ati kompaashinii hojjettu maaloo paaster mucaa koo naa fudhadhaa jennaan iddoon guuteera maaliin godhanii naan jette faranjiin tokko nama wajjin dhufte Faransaayii guddifachaadhaan hin kenne koo fudhattee deemte naan jette. Haati mucaa maqabaachuu ishee irraanfatteetti. Ilaalaa kana duwwaa miti. Haati maqaama mucaatti moggaafattee Tigisti ta'uyyuu irraanfatteetti waggaa 17 dura wantichi. Hin jirtuuf jirtii isheen beektu haati. Garuu Waaqayyoon beeka jiru. Haati irraanfatteeti. Boleettii koo dhaamsa sii qaba. Haati si deesse si irraanfachuu dandeessi. Abbaan si deesse irraanfachuu danda'a. Obboleessi si deesse irraanfachuu danda'a. Ani garuu si beekaa siin jedha Waaqayyo gooftaan macaa. Haleluuyaa. Inni gamasii inni gamanaa yoo si wal dhaaleyyuu an si beekaa jedha Waaqayyo. Mee Waaqayyo na beekaa. Maal akka ta'e hin beekon galgala kana mistira guddaa tokko isinitti hima. Egzaabeer misikiree har'a garaa keessan kutattanii Waaqayyo wajjin haftu. Ameen. Yeroo baay'ee kan jireenya namaa gufachiisu maanni hojjettan Waaqayyo si wajjin jiraachuu kan si shakkisiisu maanni hojjettan isa kanaadha. Waan nama dhibuu Beexiroos an singanu inni jedhullee ganee sokke eenyutu hafe Yesuusin biratti. Qabeenya biyya lafaa kana keessaa wayyaanuu irratti namne Yesuusin ituu Yesuus ilaalu wayyaa isaatti ixaa buufatan. Itu malaaltu ati ituma fayyaa taate jirtu amma turme wayyaa keetti ixaa buufatee jira deettan taate. Hamma kanatti Yesuus qullaa fi inni Waaqa micaa Waaqa jiraataati. Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 52 yoo ilaaltan Yesuus Kiristoos Waaqayyoof namoota irraa ayyaana horachaa guddatee jedha. Yesuus Kiristoos Waaqayyoof namoota irraa ayyaana horachaa guddatee jedha. Luqaas 2:52. Namoonni baay'een mastaawashaa maqabattanii viidiyoo keessan banattanii dubbisaa jirtu mastuufaan boonsaafaan maatiin isaa Waaqos na eebbisu warri kaan isiniin mijannaatu banatta inatti tola. Anillee egaa akka kotorbaandii dukkana keessa taa'ee isin barsiisaa jira har'a. Waaqayyoo fi nama irraa jedha. Yesuustu Waaqaaf nama irraa waa barata. Okay. Yesuus Kiristoos Waaqa dhugaadha, nama dhugaadha. Waaqa dhugaa ta'ee namarraa immoo waa barata. Egaan namni immoo Waaqa irraa waa barachaa jiru. Har'a waa tokko sinitti himan. Wanti Yesuus irra ga'e baay'een isaas irra ga'uu danda'a. Kophaa sitti hin fakkaatiin inni si wajjin jira.
Yesus Kristos an biyya lafaa mo'eera. Yesus Kristos saayinsisti waaqarra taa'ee lafa qorate miti. Dhufee jiraatee arge. Fagoo taa'een qoranne dhufee jiraatee arge. Yeroo tokko namni biyya fagoo taa'ee Itoophiyaa qorata. Akkamitti jireenyi Yesus jiraate? Dhufee keessa jiraate. Nyaata isaa arge. Bishaan isaa arge. Qilleensa isaa arge. Eegasii booddee ani mo'eera jabaadhaa. Ani immoo isinii wajjinan jira. Kophaatti isin hin dhiisu. Akka joobirri coocoo isaa koochoo isaa jalatti walitti qabu. Koochoo koo jalattan ofitti isin qaba isinii wajjinan jira. Kophaatti isin hin dhiisu nuun jedhe. Inni kophaatti isin hin dhiisu nuun jedhe Yesus Kristos bara baraan nu wajjin jira. Haalli yoo nu gatte nu gatu. Namni yoo nu gate nu gatu. Qilleensi yoo nu gate nu gatu. Nu wajjin jira Yesus Kristos. Amen. Dhuguma isiniin jedha. Nu wajjin jira Yesus Kristos. Amma seenyuuf akka ta'e hin beeku. Boleetti koo boleessa koo dhaamsan sii qaba. Anarra lallabaan jiru barsiisaan jiru raajaan jira. Sii wajjinan jira dhala koo jedha Waaqayyo Gooftaan. Tarii waan dhabde baay'ee qabaachuu dandeessa. Waan si dhiphise baay'ee qabaachuu dandeessa. Sii wajjinan jira jedha Waaqayyo. Agartanii? Waa tokko isinitti sorry. Wangeela arfan yeroon jedhu wangeelli afur miti. Wangeelli 60 macaafa qulqulluun 66dha. Garuu wangeela jedhamee kan waamamutu afur. Wangeelaawota arfan keessaa tarii teoloojii warra baratte illee yoo jiraattan yookaan hin baranne yoo ta'e illee sin fayyada. Macaafi yeroo jalqabaaf hiikame wangeela Yohaannis. Wangeelli Yohaannis caaffata wangeela arfanii keessaa dhumarra jira. Akkaataa as dhufa isaatti garuu wangeelli Yohaannis jalqabarra jira. Lammaffaatti kan hiikame wangeela Maarqoosii, sadaffaatti Luqaasii, afuraffaarratti lammaffaatti Luqaasii, sadaffaatti Maarqoosii, afuraffaarratti Maatiyoosii. Garuu macaafarraa jalqaba kan jiru Maatiyoosii. Wangeeluma kana keessatti jireenya Yesus Kiristoosii fi akkasuma immoo mul'ata Yohaannis Barximoo lafa onaa taa'ee arge, mul'ata Yohaannis achitti arge yoo ilaaltan jireenya Yesus Kiristoos jiraatee fi jireenya inni mul'ataan argetu garaa isin nyaata. Yesus Kiristoos yeroo dhiphinni jabaan sun itti dhufte, yeroo qoramsi guddaan sun itti dhufe, yeroo reeban sana gonfoo qoraatti mataarra ka'an. Jireenya Yesus Kiristoos iddoo afur dhiige Yesus dhiiga qabatamaa jechuudha. Dhiigota qabatamaa iddoo afur dhiige yookaan immoo jireenya isaa keessaa iddoon dhiiga baase 72 jedha macaafi tokko. Garuu iddoo qabatamaa macaafa qulqulluurra agarru arfan keessaa inni jalqabaa dafqa dhiigaan makaadhaa fi qoraattii mataarra keeyame sana agarsiisa. Yesus Kiristoos namoonni yeroo inni dafqa dhiigaan makaa lolaafatee jirma baate sanatti qoraattii nama waraanu mataarra kaa'an. Yesuusif hin malu kun. Atis akkasi. Wanti namni sirra kaa'e waan sii malu miti. Agartanii? Wanti namni sirra kaa'e waan sii malu miti. Jirma hoo baataa jira maa qoraattii irra kaa'u? Reebaa hoo jiru gonfoo qoraattii mataarraa kaa'u maal barbaachisiisa? Nama gaddisiisa. Dhiphina hamaadha kun. Garuu immoo isinitti tola. Mul'ata abbaa mul'ataa akka jedha. Gonfoo ulfinaatu mataa isaarra jira. Ameen. As wangeela keessatti gonfoo qoraattii irratti agartu. Mul'ata keessatti immoo gonfoo ulfinaa irratti agartu. Boleettii koo sis kanas si eeggata.
qoramuun kee qoramaa hafuu kee miti. Boo'uun kees boo'aa hafuu kee miti. Bariin guddaan tokko si fuuldura jirti waaqa warra gaakoodha immoo kana wajjin ilaallate eenyu. Ulfinni guddaan tokko si fuuldura jira. Atumti agartee kan boosu. Atumti agartee halkanii guyyaa akka nama maraate kan iyyitu si fuuldura jira. Yesus Kiristoos gonfoo qoraatti jalatti namni gonfoo ulfinaatiin xumure. Mee as deebina wangeela keessatti. Yesus Kiristoos miilla isaa akka waraanan. Eeboodhaan mismaaraan miilla isaa akka waraanan hin agarra. Yesus Kiristoos miilla isaa waraananii mukatti ol baasanii isa fannisan. Mismaara guddaadhaan. Isaaf kan maluun turre kun iddoo dhiigaa isa lammaffaan sitti agarsiisuuf dhaqe. Garuu waan nama dhibu abbaan mul'ataa akka jedha. Miilla sanatti kufanii sagadu offe. Ameen. Miilluma waraanan sanatti kufanii sagadu. Waaqayyo akka godha boleetti obboleessa godhaa kun waan keessanii jedhi fudhadhu. Laafuma har'as miidhaan kanatti kufanii sagadu jarri keessu. Haleluuyaa. Dhugaan siin jedha. Laafuma har'as miidhaan kanatti kufanii sagadu. Hin hafu kun. Kun hin hafu. Samaa galagalee dachee ta'a malee kun hin hafu abdiin jedhi fudhadhu. Haleluuyaa. Waraananii namni itti immoo sagaduu dhaqan. Waan nama dhibu. Cinaacha isaa keessaa dhiiga lolaa san dheeboo waraananii. Isumayyuu teesti taa'imiidha. Yookaan teesti taa'im maal jedhe fudhadhu laata? Du'eera moo hin duune jedhanii teestii godhu dheeboodhaan. Nama naarsu. Mii maal sitti fakkaata? Du'eera moo hin duune jedhanii teestii godhu waraananii. Cakkaanummaa hammamiiti kun? Boleessa koo boleetti koo eewudha namni abalu kun du'eera moo hin duune ilaalaa mee dheeboodhaan waraana. Dheeboo waraananii du'uuf hin duune isaa teestii godhan cinaacha isaa. Seenaan macaafaa kan kaa'u cinaachi sun cinaacha mirgaateedha. Cinaachi waraaname sun. Nummoo cinaacha waraaname sanatu karaa nuu ta'ee mirga koo teessuu nuun jedha. Karaa waraaname sana teessaati. Jiraata Yesus Kiristoos. Hundumtuu nuti har'a hundumtuu kan kadhannu mirga Yesus dhaaluudha. Kan waraaname mirga sana. Eewutu kana yaade. Eewutu kana yaade. Cinaacha waraaname hunduma kadhachaa jirarra. Achina keewwadhu mirga kee sana iddoo waraaname sana. Achina keewwadhu mirga kee sagalee Waaqayyo maal jedha? Biti kan cubbamootaati mirgi kan qulqullootaati. Agartanii? Cinaachi waraaname sun dhiiga baase. Har'a garuu galma xumura fayyinaa ta'e. Inni sadaffaan kan waraaname dhiigii kan keessaa bahee harka isaati. Inni afuraffaan harka isaati. Mataa dhiigsanii, cinaacha dhiigsanii, miilla dhiigsanii, afuraffaa harka dhiige. Harka dhiige. Asitti yeroo ilaaltan dhiphini Yesuus irra ga'e kun dhiphina baay'ee hamaadha. Ismaara harka barruu harka isaa keessa waraanan. Maal jedha faarsaa keessatti? Inni gabatee koo irraa nyaate illee nadhiituun miilla isaa ol fudhatee. Inni kun Yesuus irratti raajame. Daawiti raajiidha. Yeroo faarfannaa kana faarfate waa'ee Yesuusiif faarfate. Inni gabatee koo irraa nyaate illee nadhiituun miilla isaa ol fudhatee. Egaa ni namni warruma barruu Yesuus irraa nyaatantu barruu Yesuusin waraane. Yeroo ilaaltan isin gaddisiisa. Harka kee harkaa nyaachaa yeroo harka kee ciniinan. Harka kee harkaa nyaachaa yeroo si hamatan. Harka kee harkaa nyaachaa yeroo dabarsanii si kennan sitti dhaga'ama. Haa ta'u iyyuu malee harkichi waraanamee namni. Harkichi waraanamee namni. Akka jedhe Daawit. Inni ulfina mul'atu. Inni ulfina qabeessi sun. Inni barruun harkasaa akka bakkalcha barii calaqqisudha. Haleluuyaa. Inni ulfina qabeessi sun. Inni barruun harkasaa akka bakkalcha barii calaqqisu annan dhufa jedhe. Inni harkasaatti gatii nama hundumaa baateen dhufa. Yeroo ilaaltan
dhiphina Yesuus Kiristoos irra ga'e wangeela keessaa fi xumura Yesuus Kiristoos irratti ta'e mul'ata keetuu ilaaltan abdii isinii kenna. Okay? Egaan Yesuus kophaa hafeere. Hammi kun irra ga'ee Yesuus kophaa eega namni atis kophaa naftu. Waaqayyo karaa sii qaba. Si wajjinan jiraa jedha Waaqayyo. Si wajjinan jiraan sodaatin. Si geggeessaan jiraan sodaatin. Kanaaf isin duuka buutuu Yesuus Kiristoos gaafa taatan karaa Yesuus Kiristoos irra ba'ee ba'uun dirqama isinitti taati. Yesuus kophaa hafeere ta'e kophaa hafuun siif waan haaraan ta'in. Namni Yesuus Kiristoos maqaa balleessee erga ta'e maqaa si balleessuun siif waan haaraan ta'in. Yookaan badheen ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 irratti Yesuus Kiristoos dubartii ejjituu tokkotti lagatti dhaqee dhugaa ba'e. Bartoonni immoo amma sanatti dhaqanii nyaata nyaatanii dhufan. Bartoonni akka jedhan barsiisa dhaqii nyaata nyaadhu jennaan lakkii waan nyaadhu argadheeraa jedhe. Oduun safara guute. Cubbuu godhee hin ejjee dubartittii wajjin jiraate lagatteedhan. Yesuus Kiristoos nama tokkoof deebiin laadhe. Dubartittiin garuu gara safaraa fiiddee dhattee mistira koonatti mee kottaa ilaala namichi kun raajiidhaa jette. Isheen fayyite waan baay'ee waan isheen fayyite fayyina dhugaa ba'aa jirti. Inni hin fayyine immoo jal'ina dhugaa ba'aa jira. Namni akkuma si beekutti waa'ee kee dhugaa ba'a. Wanta haaraan hin jiru. Namni sammuun isaa hanna keessa jiru hattuudhaa siin jedha. Namni waan keessa maal jedha Oromoon maaloo hattuun maali namatti moo maa jedhu haati hattuun intala namatti moo waa'ee tokko. Waama ofii keessa jiru sana siin jedha namni. Deebiin laatin ati immoo. Dhugaan siin jedha. Deebiin laatin. Wanti kun immoo maanaan jedhamee hin jedhin gaafa waa siin jedhamu akka ati duuka buutuu Yesuus taate of mirkaneessi. Namoota baay'ee kana dhabsise kan akkamitti kannaan jedham akkamitti kannaan jedham tarii yeroo kootti gargaaramuu fi okay haati hattuun ilmoo hin amantu yaa sirriidha lamee yeroo tokko tarii har'a baay'ee isin kadhachuu barbaada yeroo kootti gargaarame ammayyuu daqiiqaa 40 lallabeera haa ta'u wangeela Maatewos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaatanii hanga 5tti olaaltanii Yesuus Kiristoos waggaa 30ffaa isaatti tajaajila eegaluuf yeroo jedhu ituu gara tajaajilaan dhaqiin kadhachuu murteesse Yesuus. Yesuus Kiristoos yeroo kadhachuu murteessu Hafuurri Qulqulluun immoo Yesuusin fuudhee lafa onaatti isa geessee jira. As keessatti waan gaaffii namatti ta'u waan gurguddaa 5tu jira. Garuu hundatti tokko. Yesuus Kiristoos yeroo soomaaf sagadaa kadhachuu murteessetti ituu hojiitti hin bahin waggaa 30ffaa isaa irratti yeroo kadhachuu murteessee Hafuurri Qulqulluun isa fuudhee lafa onaatti isa geessee jedha. Amma gaa ምሪቱ ከመንፈስ ቅዱስ ነው ግን ጉዞ ወደ ምድረ በዳ ነው ጋፊ ጉዳን ሸጋ ነሚቸ ከነ ዮካን ኢልመ ዋቀ ጅራታ ከነ ከን ገጌሳ ጅሩ አፉረ ቁልቁሉዳ ገሩ ገረ ለፈ ኦናatti isa geggeessee jedha iyyaadattootaatan Hisqeel boqonnaa 37 lakkoofsa 1 irratti Hafuurri Qulqulluun na fuudhee dachaa lafee gogaan keessa guutetti na geessee jedha. Jara kana wanti isaan jedhaniif wanti inni itti geessee wal hin fakkaatu. Hafuura Qulqulluu maqaa dha'u inni kun Hafuura Qulqulluun na fuudhee lafeetti na geesse jedha. Inni kun immoo Hafuura Qulqulluun na fuudhee lafa onaatti na geessee jedha. Amma Hafuura Qulqulluu eega ta'ee maaliif gara katamaa guddaa tokkotti hin geessu? Hafuura Qulqulluu eega ta'ee maal ana Itoophiyaa keessatti maana rakkisa asiin fuudhee maa Ameerikaatti nan geessu. Biyyi fooyyee qaba Ameerikaadha jettanii dhaqee illee nagarre garuu waloo bukkee jirran. Isaan lafarra jiru nus lafarra jirra waloo bira jirra natti fakkaatan boloon taa'ee ilaala. Hafuura Qulqulluutu marraa erga ta'e. Hafuura Qulqulluutu geggeessa eega ta'e. Adaan akkasii. Hafuurri Qulqulluun fuudhee lafa onaatti gaafa Yesuus Kiristoos hin geessu. Seexanni immoo sinuma lafa onaatti baddee jirti hin dhufte. Dhufteetu dhuguma yoo ilma Waaqayyoo taateetti jette. Dhagaa buddeena godhi jette.
dhuguma yoo ilma Waaqoo taate. Yeroo tokko gaafa jireenyi isinitti cimtu, gaafa haalli nuroo guddinatti dhuftu, dhuguma yoo nama kee ta'e, dhuguma yoo guyyaa tokko si faarfadheera ta'e, akkana godhi jettu mini Waaqayyo karaa sana hin ba'u. Nama sodaachisanii waa harkaa fuudhu malee Waaqa sodaachisanii waa harkaa fuudhuun hin jiru. Intala koo durbaa tokko jirti. Warri kaanii dhiisi yoo jette hin dhiisu. Isheen durbaa garuu hin dhiisu. Isheen durbaa dhiisi yoo jette boo'icha filatti. Maaliif boossi? Kana filatti. Yeroo tokko Waaqa harkaa kan waa baafattan baay'ee dubbattanii miti. Yookaan immoo sossodaachiftanii miti. Intala tokko takka jette Waaqayyo jette yoo kutaa 8 na kuffifte baraan waliin agartee Waaqayyoodha. Mee kutaa 8 na kuffisi na ilaale gaa akka mana kee keessa hojjetu wal agartee Waaqayyoodha. Ol lafaan Waaqayyo taachisi. Waaqayyo kan hojii hojjetu macaafa qulqulluutti nama yoo gatamu hin agarre. Kabaja. Ooluma adeema namni Waaqa. Ooluma dabalaa adeema. Nama gada deemu nagarre. Amma har'aatti nageenye sana. Sirratti jalqabamoo sirratti shaakala. Jiraata Yesuus Kiristoos. Yoo dhuguma ilma Waaqayyoo taate dhagaa kana biddeena godhi jette. Akka Yesuus Kiristoos. Waa'ee biddeenaan odeessinni ilmi namaa biddee duwwaan hin jiraatu. Waan tokko isinitti hima. Mistira guddaa tokko isin hubachiisa. Yesuus Kiristoos dhagaa biddeena gochuu hin danda'a. Naa beekaa kana. Sirriitti danda'a. Dhagaa biddeena gochuu miti samaayii keessaa iyyuu biddeena gad harcaaseera. Garuu utuu gaafas Yesuus Kiristoos dhagaa sana biddeena godhee seexanni maal akka isheen jettu beektu? Isa iyyuu na tajajaam jetti. Inni iyyuu na sodaatee godheef jetti. Agartanii? Yeroo tokko wanti isin beekuun sinirra jiraatu geggeessuu Waaqayyoo jala akka jirtan beekaa. Utubuu Waaqayyoo jala akka jirtan beekaa. Yeroo geggeessuu Waaqayyoo jala jiraattan immoo waan seexanni jedhe yoo morma keessan kutaa illee hin dhaggeeffatina. Isa Waaqoo jedhe dhaggeeffatu. Kana duwwaa miti. Waan seexanni goote isinitti agarsiisu. Kana duwwaa miti. Gaara tokkotti ol baafteetu Yesuusiin akkanatti hin jette. Achuma ilaalaa boqonnaa afurirra. Engala dubbadheen ture sagantaa kamirratti akkan dubbadheen beeku. Faarsaa Daawit keessa isa jiru xiksii lallabdeef. Faarsaa Daawiti boqonnaan qabu faarsaanii. Faarsaa Daawit 91 lakkoofsa 11-12 isa jirutu dubbifteef Yesuusiif. Seexanatu Yesuusiif xiksii dubbisa. Isin hin aarsitu? Wanti xinnoon kun. Yoo tokko gaafa ati rakkattu nama baay'ee xiksii dubbisa. Namni guyyaa tokko karaa wangeelaa hin baane illee xiksii sitti dubbisa. Gaafa ati rakkattu. Ofii isaatii iyyuu hin beeku. Xiksii haasa'a. Seexanatu Yesuusiif xiksii wangeelaa dubbise. Miita alaala. Kun qoosaa hammamiiti? Maal dhiphina mana ga'us? Maal jedhee ka abbaa keenya Biilii Giraam kitaaba isaa irratti kana የምድረ በዳ ጉዞodha. Adeemsa lafa onaa, adeemsa lafa duwwaa, bara seexanni xiksii namaa dubbiftu, bara jallaan xiksii dubbisu, bara xinnaan xiksii dubbisu, bara madaa kee madeessanii xiksii dubbisan, bara si waraananii xiksii dubbisan, bara si cabsanii xiksii dubbisan. Ati kuftee cabdee lafa gangalatta isaan xiksii dubbisu, xiksii jal'inaa. Xiksii jal'inaa naa yaadadhe
Yeroo tokko paasterii tokkotu waldaan mishinii ergite baadiyyaatti mishinii ergite jennaan silaallee naquun ture nan naqaa bakka eega jettanii karadhaan geggeessaa jennaan isheedhaniin eega jettanii immoo har'uma duwwaa bakka lallaba waldaadha naa kennaa lallaba naa kennaa galallabee man deemaa jedhee ishee waldaa ittiin jennaan xiksii bareedduu qopheeffate xiksii ittiin nama waraana. Abrahaamtuu jedhe gaafuma achi bamu. Abrahaamtuu aarsaa dhiyeessuu gaafa dhaqee gaaratti ol ba'uu isinii farreen asuma ta'a naqeen aarsaa dhiyeessaa jedhee mata dureen isaa isa kana. Ati farreen asuma taa'idha. Isinii farreen asuma turaa naqeen aarsaa dhiyeessaa jedheetu isinii farreen asuma turaa gaammishinii kun deemaa jedhe. Namni xiksii qaba. Xiksii ittiin si madeessu. Xiksii ittiin si cabsu. Yeroo immoo qaba. Maal jedha abbaan ogummaa Solomoon dubbiin nama jal'inaa akka cirracha midhaan keessaati. Dubbiin nama jal'aa akka cirracha biddeena keessaati. Cirracha xiqqoo biddeena keessa jirtu waan isheen si gootu Waaqayyo sirraa qabu. Ilkaan sitti fuute jetti. Kan jal'ootaa akkasiidha. Kana duwwaa miti. Fakkeenya keetti maal jedhu dubbata. Jal'aan jedha si waraanee dhiifama si gaafataa. Si waraanee dhiifama si gaafataa. Xiksii qaba si cabsee. Yesus Kiristoos soomaaf sagada lafa onaadhaan seexanni xiksii fudhattee dhatte. Achirraa maal jedha Faarsaa 91:12 irratti inni ergamoota isaa si ergaa jedha. Miilli kee dhagaatti akka hin buunellee ol fuudhee si baataa. Seexanni maal jette Yesuus hin dhatte. Inni ergamoota isaa siif ergaa si gadu taali meette. Gadu taali. Gorsa kana dhaggeeffadhaame gadu taali. Yesus Kiristoos ikkoo waggaa 3 ji'a 6 booddee ol utaaluuf jedha gara abbaa isaatti. Ol utaal hin jenneen gadu taaletti isheen immoo. Waan Yesus Kiristoos waggaa 3 ji'a booddee ta'u yookaan waggaa 3 walakkaa wanta ta'u seexanni waan agarteef karaa harka gatte gadu taali jette. Atis akkasi. Gaafa dhiphattu seexanni karaa sitti agarsiiftu offannisi. Shiboo qabadhu. Makiinaa jala abeeyyaa gorsa ishee. Akka gadi galoodha silaa seexan gadi galoo wanta taateef gad deebitu wanta taateef waanuma gadii si gorsiti. Ibsaan qabattu bishaan of hin buuftu guyyaa tokko dubbadheen ture. Mucaa tokko kamarata kanaa seembee akkanaa see garuu nan beekanna kutaa 10tti kufe. Kutaa 10tti kufnaan seexanii dhadheetu eega kufte yaabbee maaf ofirra raaftate nama miti jette. Dhage ofirra raasette. Hin dhagaye mucaan finyoo fudhatee gaafa ka'u waraabessitti dhufnaan baqatee gale. Waraabessitti dhufnaan baqatee gale. Isaa aaree mana taa'u amma seexanii dhufte. Ati nama sirrii miti jette waan jetten gootu jette. Maaliif dhatte ofirra raaftu jette. Kana gaa dubbiin kee akkamitti hiriyaa kee gidduu deemtan mati hiriyaa kee biraa kuftee jetteen. Mucaan aaree finyoo fudhatee gaafa ka'u buna namaatti ofirra raasuu gaafa dhaqu warri bunaatti dhufnaan baqatee gale. Amma seexanni dhufte. Seexanni dhufteetu kan akka kee nagarreetti nama waan jedhu hin goone. Dhaqee ofirra raasii jennaan mucaan aareetu anillee kutaa 10tti an kufee rakkoo hin qabatu immoo waaqarraa kuftee homaa ofirra raaftu kan keetoo caalaa jedhe. Atoo samiirraa kufte anillee kutaa 10 keessatti hin kufee. Dhaqee ofirra raasii. Achumaan seexanni dhiistee tokkitee yeroo baay'ee seexanni waan isheen si gorsitu waan gadi galoodha. Waaqayyo ishee haifatu. Agartanii gadu taalii jette Yesus Kiristoosiin. Si miti. Si isa nama foonii abbaa foonii haadha fooniirraa dhalate miti. Si isa nama nyaatee dhugu miti. Waaqa jiraataa iyyuu kana gortee seexanni gadu taalii jette. Ofii isheetti gad darbatamteetu gadu taaluu gorsite. Maali yoo madagattee olu taalii jettee? Xinnoo ishee dagattee xinnoo olu taalii yoo jette rakkoo maalii qabu? Silaawoo keessaa gad darbatamteetti samii irrattoo waa isheedhaaf hin hafne yoo gadi olu taale rakkoo maalii qabatu? Garuu akka inni ol ba'uuf jiru waan beektuuf gadu taalii gorsite. Isa dhaggeeffadhaa. Lafa onaati jireenyi. Lafa onaati. Lafti Yesus Kiristoos jiru kun lafa onaati. Wanti nyaatan hin jiru, wanti dhugan hin jiru, wanti uffatan hin jiru, namni ayizoo gurbaa namaan jedhu hin jiru.
Boleetti koo akkas taate beektaa laata? Maaliif akka hafuurri qulqulluun kanatti minaan jedhen beeku? Mistira guddaa tokko sin hubachiisa. Har'a nama baay'eetu fayya. Waaqayyo ragaa godha. Lallaba akkasii lallabuun jaalladhu. Garuu na dide Waaqayyo har'a. Ijoollee kootti kana naa himinaan jedhe. Sinii wajjinan jiraan sodaatinaa jedheen jedhe. Maal akka ta'e hin beeku. Waaqayyo si wajjin jira. Guyyaa kana caafii naa kennu. Agartanii akkanatti jedhe Yesuus Kiristoos seexanaan. Waaqayyo waaqa kee gar malee hin eeggatin kan jedhu caafamees jiraam jedhe. Kana duwwaas hin dubbisinii. Waaqayyo waaqa kee gar malee hin eeggatin kan jedhu caafamee jira itti jedhe. Egaa obboleetti koo obboleessa koo. Dirree kanarratti Yesuusiif seexanni xiqsii dubbifte. Lafa onaa jiraachuu isaa bartee xiqsii dubbifteef. Kophaa ta'uu isaa bartee xiqsii dubbifteef yeroo tokko tokko girgiddaan mukatu xiqsii dubbisa. Ati baranan duuta, ati baranan cabda, ati cubbuu qabda, ati akkasii maal of hin beektu waan baay'ee xiqsii dubbisa. Gaafa haalli sitti dukkanaa'u. Namni guyyaa tokko karaa wangeelaan baheen bene wangeela sitti lallaba. Maal jedha Oromoon muka kufetti qottoon baay'eedha. Muka kufetti qottoon baay'eedha. Tokkicha guddaa kufe hunduma qottoorra kaa'abbe. Agartee gaafati dadhabdu diinonni kee lakkoofsan qaban. Kanaaf jireenya keenya keessatti hafuura keenya keessatti yeroo hundumaa wanti nuti beekuun nurra jiraatu yookaan wanti nuti hubachuun nurra jiraatu murteessaan jalqaba kee kana miti xumura keeti malee. Namni waa'ee kee baruu barbaadu hundi isaa xumura kee haa ilaalu. Waan Waaqayyo godhu ati iyyuu dinqisiifachuuf jirta. Dhugaan siin yeroo baay'ee namooti amma biyya lafaatti deebi'aa jiru namoonni baay'een tokkotu dheengadda na kofalchiifte. Gubaa'ee gidduudhaan waamee lafaa ol kaase gaafa qidaamee sagantaa addaa qabnannaa obboleetti lafaa ol kennaan lafaa ol kaate. Lammafa waaldaan naqu jettee turtee har'a akkamitti dhufteen jedheen eessaa dhageessanii jetti. Waaqayyo natti maa jira lammafa waaldaan naqu jettee dubbatteen anoo namatti naasofne manuma koo ciisee naasa'ee maal lafa hin naqin hin jiru caammaa noo fite maafan caammaa koo fixa lammafa waaldaa kamiyyuu na godhee manuma koo taa'ee haasa'e nama tokkotti hin dubbanne kuma kootiin haasa'e. Akkamitti dhufte reen jedheen waa mana fide iyyuu hin beeku abbaa koo anumatti. Caammaa silaa wannuma dubbataan raawwatu waaldaa wanuma naqa maan caammaa fixan jedhee har'a gaa guyyaa keetiin jedhee. Yeroo tokko jira obboloota koo guyyaan Waaqayyo sii kaa'e. Utuma deemtuu kan nattee itti baatu. Iyyaadattoo taatan abbaa keenya Abrahaam abdii kutataadha. Garuu nama sooruun niisu. Garuu keessummaa nyaachisuun niisu. Abdiin immoo kutataadha. Maqaa Waaqayyoo dha'uun niisu. Utuma guyyaa tokko nama nyaachisu ergamoota Waaqaa nyaata nyaachisi. Atis akkasi. Guyyaama tokkotu dubbattuu waa itti baata. Guyyaa tokkotu dubbattuu ulfina guddaa tokko itti baata. Ameen. Abrahaam ikkoo nama jedhee nyaachise malee Waaqa jedhee nyaachifne. Itti bahe garuu guyyaa isaa keenya. Wanta kun jala mureessin itti hima. Jaallattan, jibbitan, fudhattan, dhiiftan taayimii Waaqayyo sii qooderra guyyaan keessa dandiin dabartu. Kana naa qabadhaa. Ameen. Waan ta'e ta'a malee sikendii Waaqayyo sii qoode sanarra sikendiin tokko hin dabartu. Hinuma sii xumuramu. Wanti Waaqa dubbate. Hinuma galma siiga. Kanaaf dhumarratti akka jedhe Yesuus Kiristoos seexana sanaan fuula kootii deemitti jedhe. Lammaffa Yesuus Kiristoos itti hin dubbanne. Isa booddee hafuurri qulqulluun dhufee Yesuus hin jajjabeessee jedha. Agartanii ergamaan gooftichaa amma Yesuusif dhufeedha. Ilaala Maatewos boqonnaa 4 kana bareechaa dubbisaa. Kana booddee inni si jajjabeessu siifa dhufu. Ameen. Qoramsa sana booddee beela'uu sana booddee hafuurri qulqulluun dhufee ergamaan Yesuusin jajjabeessu dhufee Yesuusin bira dhaabateedha. Ituu Yesuus Kiristoos qoramsa isarra ga'e kana keessatti abdii kutatee ergama abbaa isaa raawwachuu dhiisee maaltu ta'a jettanii yaaddu? Inni isa jajjabeessu kun isaa dhufaa laata? Inni isa utubu kun isaa dhufaa laata? Atis akkas obboleetti koo obboleessa koo jala mureensitti hima. Abdiin kutatiin dhufaa Waaqayyoon kee. Dhugaan jedhan nama tokkotti lallabaa jira. Hin dhufa gooftaan kee abdiin kutatiin. Ameen. Haleluuyaa. Mee Iyesuusin dhufadhaa. Iyesuusin dhufa. Dabalaatee dhaabee. Iyesuusin dhufa. Mee warri ifa keessa jirtanii namni tokko
Wangeela Maatewos boqonnaa 4 lakkoofsa 11 naa dubbisaa. Wangeela Maatewos boqonnaa 4 lakkoofsa 11 maal jedha laata? Ergasi nan dubbisa maqaa Yesuusiin. Ergasi seexanni isa dhiisee ergamoonni Waaqayyoo dhufanii isaaf in ergaman. Ameen. Ergasi seexanni isa dhiisee maal ta'e? Isa dhiisee ergamoonni Waaqayyoo dhufanii isaaf in ergaman. Bakka amma seexanni dhiisee amma taraa isaa kan dhufe eenyudha? Ergama Waaqayyoo dhufee isaaf ergamuu jalqabe. Obboleetti kan keessarraa ka'e akkasiifata. Inni si qoru si dhiisee sokke. Inni si boonsu si dhiisee sokke. Inni si gaddisiisu si dhiisee sokke. Ergama Waaqaa si fadhu. Nan amana. Obboloota koo Iyesuus kophaa ta'eera kophaatti hafeeraayi. Iyesuus beela'eera beela'ee hafeeraayi. Iyesuus lafa onaatti ba'eera ona keessatti hafeeraayi. Guyyaan hin dhufte. Waan nama dhibu. Hojii ergamootaatti olee bitan. Iyesuus halkan ol hin baane. Halkan ol hin butamne Iyesuus guyyaa saafaa ol butame. Ameen. Jireenya koo tola daandii hin jiraanne Iyesuus. Atis obboleetti koo obboleessa koo guyyaa saafaa ulfina si agarsiisa Waaqayyo. Hamma kana waraananii, hamma kana reebanii, hamma kana madeessanii jalaa dhokateen sokkine. Halkan hin sokkine. Ituu Iyesuus halkan ol butame maaltu ta'a jettanii yaaddus? Utuu Iyesuus yeroo namoonni manatti ol deebi'an ol ba'e maaltu ta'a jettanii yaaddus? Sadi namoonni baay'ee wanti kun soba jechuun isaanii nafu. Waa tokko sitti maa ergaa na biraa qabda nama tokkotu ulfinni kee soba miti. Kakuun kee soba miti. Innati dhageessee baate sun soba miti. Utuu namoonni ilaalanii jedha ol butamedha. Hankees akkas ta'a. Waan nama dhibuuf garaana nyaata abbeenni kun duumessi dhufee Yesuusin simate. Min ayinat kibir ነው. Oolaa seeqaaraa jira. Ituma namni ilaaltuu duumessi dhufee simate. Ituma isaan karaa Yesuus ol ba'e sana ilaalanii ergamaan immoo achiin gad dhufe. Akkuma amma agartan kanatti ulfinaanis deebi'ee hin dhufa. Yeroo wayyaa irraa baasan duumessi hin jiru joo. Yeroo beela'ee duumessa irra simatu kun hin jiru. Yeroo eelu'ee jedhee duumessa irra simate kun eessa dhaqe? Atis akkas. Tarii har'a wanti hundumtuu duwwaa sitti fakkaachuu danda'a. An namatti dubbachaa jiruun beeku Waaqayyootu dubbadhu ijoollee kootti naan jedhe. Oolaas jiraata Yesuus Kiristoos. Waaqoo dhagaa. An namatti haasaa jiruun beeku laammas Waaqayyootu ijoollee kootti kana naa dubbadhu naan jedhe. Duumessi ulfinaa guddaan tokko dhufee simate. Obboleettii koo sis akkas godha Waaqayyo kana booddee. Har'a kophaa taateetta. Har'a sitti dhaga'amuu danda'a. Har'a dhiphinni kee baay'achuu danda'a. Garuu Waaqayyo akkas jedha. Abdiin kutattiin sii wajjinan jedha. Kanaaf dhagaa. Maatewos 28:20 kana ilaalaa. Hamma dhuma baraatti. Guyyaa hundumaa isinii wajjinan jira. Hafuura qulqulluu ulfaate. Hamma dhuma baraatti on arbisa maaloo Maatewos 28:20 kana. Hafuura qulqulluu galanni siif haa ta'u. Boonsa argattee? Abam argatte? 28:20. Waanan isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisa. Kunoo ani immoo amma dhuma bara baraatti guyyaa hundumaa isaan wajjin nan jira isaanii. Ameen. Hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjinan jira. Hafuura qulqulluu ulfaate. Iyyaatii Waaqayyo naa wajjin jira jedha. Hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa gaafa hojja duree, gaafa lammaffoo, gaafa roobii, gaafa hamuusii, gaafa maalii waggaa hundumaa guyyoota hundumaa ishee lakkaa'ee sii wajjinan jira dhala koo jedha Waaqayyo gooftaan malee. Har'as sii wajjinan jira. Boris sii wajjinan jira. Iftaanis sii wajjinan jira. Yeroo tokkoon
waan irraan fayyine nama barsiise anumatu. Waanuma irraan fayyineen nama barsiise. Namaan immoo fayyaa jedheen barsiise. Ofumayyuu ofuma kootiyyuu hin fayyine. Innis maal ture nan sodaadha. Sodaan galchu. Waanan biyya lafaa kanarraa sodaadhu keessaa immoo boofa. Boofa baay'ee sodaadha. Namni boofa naan jennaa illee miila koo ol fuudheen fannisaa ol malee fanne jedhu. Namootaan immoo guyyaa tokko hin sodaatinaa jedheen barsiisa. Hin sodaatinaa. Ofumayyuu sodaataadha. Ichi guyyaa tokko tuma macaafa qayyabadhuun teoloojii waa dubbisee waa argadheetan magaalaa Damdolloo namicha tokko jira Xilawuu jedhu obbo Xilawuu ennaan makiinaa sinodosii oofaa. Manatti sagantaa na affeeree kottuu lallaba kee bareeddu isaanuu lallabii naan jedhee na waama. Lallaba isa kana shamaddaree dhaqeen sodaatinaa kan jedhu. Yeroo 365 caafamee jiraan sodaatinaa kan jedhu jedheen tokko macaafa keessaa baasee hin sodaatinaa kan jedhu amma 100 wayitti dardaree barsiisaa jira. Ituman barsiisu lafa Waaqayyo fiden beeku darabii jedhamti boofa diimtuu tokko dhuftee surreen alitti. Lafa isheen dhufteen beeku. Isana fi iyyuu macaafa darbadhee girgiddaa rukute. Surree keessa ol galte boofa diimtuu darabii diimtuu. Obbo Xilawuuni Sinodosii Damdolloo keessa nama hamaa beekamaadha. Akkas jedhe jedhe lafa ol ka'ee ofiiyyuun sodaataan sodaatinaa nuun jedhaa ijoollee. Gaafa sanaa ka'ee sodaan na keessaa bade. Waaqayyo na keessaan balleessine. Haasaa obbo Xilawuutu na aarsee sodaa boofaa na keessaa balleesse. Tarii anamma waan irraa fayyeen sinitti hima. Waaqayyo anaaf abbaa ta'e argeera. Haadha naa ta'e argeera. Ani abbaan qabu. Ani fulbaana 3/1966 dhaladhe abbaan koo fulbaanuma 10 du'e. Guyyaa 7 booddee du'e. Kadhattuun tureen karaarra taa'een kadhadhaa ture. Yeroon karaarra taa'ee kadhadhu guyyaa tokko dubbadheera. Abbaan tokko namoonni baay'een balbala kora teesseen kadhatanii atalaa araqee natti neqaa ture. Atalaa siicoo bunaa dugdatti neqaa ture. Duddu koo kun amma har'aattu babarracha. Waan luluqqa'ee duddaarree fakkaata. Atalaa araqee isa ho'aa natti neqaa turan. Gaafa immoo boo'ee achuma taa'ee kadhadhu abbaan nufi harka koo dugda duubatti cabsee na qabaa micaan immoo afaan kootti fincaa. Silas nama narra goruun qabu achumatti kufee yeroon taa'u hirribinatti dhufa narrafa beektaa jechuudha. Ituma boo'uun rafa yeroo hundumaa maaliin boo'a ayyaa abbaa dhabuun jedha. Ayyaa abbaa dhabuutuun abbaa qabaadhe nama akka nam gootuun jedha. Yeroo hundumaa kana malee waan hin jedhee boo'uun qabu. Achuman immoo rafa. Guyyaa tokko garuu naasuu gadhee tokko na'e naannoo tulluu walal tajjoo iddoodhamu karaa bukkee taa'eetuun kadhadhu. Achuma rafee muka tokko jira baardafiidha achi jala ciisan ture. Harki tokko dhufee na rukute. Na rukuteetu abbaa dhabdee naan jedhe olla kaase eeyyeen jedheen atuu abbaa taata naan jedhee na biraa sokke. Namichi kun nama miti lakkaa ergama Waaqayyo ture. Atuu abbaa taata naan jedhee sokke. Bara eegee guyyaan sun hin ta'e. Anamma ijoollee abbaa faadhaan qabanne ijoollee 60 ofii kootii barsiifadha. Namoota lafatti baqatan dhaban keshelebbee karaa irratti kukkufe. Tarii namoonni as keessaa beektan jirtu agalgaa'ota hedduun qaba. Agalgaa'onni na bira jedhan hundumtuu warra karaa irratti kufan kesheleppeedha. Kan paasterii ta'an, kan agalgaa'ota ciccimoo ta'an. Guyyaan karaa irra taa'ee akaayii kadhadhu kana natti hime hin raawwate jiru. Wanti Waaqayyo dubbatee hin raawwanne hin jiru. Arragaadha. Waan ofirratti arginsinitti himu. Waan ofirratti arginsinii labsa. Akka jedha Waaqayyo. Hamma dhuma bara keetti si wajjinan jedha laaraa baay'ee. Ulfaadha fuula qulqulluu. Eenyuuf akka ta'e hin beeku ameen jeen harkaa fudhadhu maaloo.
Ergaa kana caafaa naa kaa guyyaa irraa wajjin hamma dhuma bara keetti si wajjinan jiraa jedha Waaqayyo Gooftaan. Lerros bekana dia la bala bashira bala sola radia bola bashira hamma lafa kaara jedhu si wajjinan jira guyyaa hundumaan si wajjin jira halkan hundumaan si wajjin jira boonsaa koomee Yohaannis 5:17 naa dubbisi laalaa seekaati Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:17 garaa sin kutaa dhaggeeffadhaa. Lakkoofsa 17. nan dubbisa maqaa Yesuusiin. Yesuus garuu abbaan koo amma iyyuu hojjechuutti jira. Anis immoo nan hojjedha jedhee isaanitti dubbate. Ameen. Ameen. Mee laphee keessa rukutadhaa jechatti kana jedha abbaan koo hojjechuutti jira dhaabesi. Abbaan koo hojjechuutti jira. Anis nan hojjedha jedhaan hundi keessanii yaati jedhaa sagaleetti gara Haleluyaa. Ammallee jedhame sagalee guddaan abbaan koo hojjechuutti jira dhaabe. Waa tokko jala mureessinitti yeroo tiraftu abbaan kee hojiirra jira. Yeroo tiraftu abbaan kee hojiirra jira. Yeroo tiraftu wallaaltu abbaan kee hojiirra jira. Hin irraanfatin. Rafaa jirtaa hin irraanfatin abbaan kee hojiirra jira. Ijoolleen kan yaaddoftu yoo abbaan hojii dhiise. Ijoolleen waa'ee daabboo nyaachuu kan iseen yaaddoftu yoo abbaan hojii gad dhiisee galee. Abbaan hojiirra jiraannaan ijoolleen yaaddoon qabdu. Maaliin baradhaa maaliin wayyaa uffadhaa yaaddoftu abbaan koo hojii qabaam jetti. Daabboo naa bitee galaam jetti. Akka jedhe Yesuus abbaan koo hojjechuutti jira yaaddoon hin jiru. Obboleettii godhaamsan sii qaba obboleessa godhaamsan sii qaba. Yaaddayin abbaan kee hojjechuutti jira. Maal siin jedha Yesuus Kiristoos akkas siin jedha hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaan si wajjin jira. Waan nama dhibu Yesuus aramaan qabu Yesuus qonnan qabu. Daqiiqaa tokkoof sekendii tokkoof Yesuus waa'ee kan ofiisaa waan hojjetu tokko hin qabu. Sa'aatii 24 kan keessiif hojjeta. Kanuma kee wanti hunduu kanuma keeti wanti biraan tokko hin jiru. Kanaaf Yesuus maal jedhe abbaan koo hojjechuutti jira. Hojii sana ergee kana guyyaadhaan hin hojjedha. Namni guyyaa deemu hin gufatu. Guyyaan tokko sa'aatii 12 qaba jedhe. Waaqayyo nu gargaaru. Hin gufatu namni guyyaa deemu. Guyyaadhaan hin hojjedha hojii kana. Hojiin kun immoo hin milkaa'a. Hin dinqisiifatinaa. Sababii inni milkaa'uuf hin jettan miti. Seetana qabas hin jettan miti. Abbaa kootu hojjechuutti jira. Anis nan hojjedha. Isuma isarraa argeen hojjedha waan tokko biraan hojiin biraan tokko hin jiru. Obbolotti koo. Abbaan kee hojiirra jira. Haleluyaa. Abbaan kee hojiirra jira. Mee tarii namoonni as keessa jirtan kun amma garee paartinerii kanatti dabalamtanii kan galtan nama baay'ee jira. Nama 28tu jira. Garee paartinerii kun yeroo jalqabame nama 4 nama 5 ture. Amma garuu nama 28 as keessa jira. Hundi keessan tiksii kana girgiddaa irratti caafaa. Piriinte godhaa laxxafadhaa. Abbaan koo hojjechuutti jira. Kanuma jedhii caafa. Qaala gaannoodhaan. Ergaa kana keewwat dhugaa Waaqayyoo koo jedhaa. Yookaan piriinti godhi laxxaf yookaan maarkeriin barreessa girgiddaatti kaa'i nama naasisa. Abbaan koo hojjechuutti jira. Yeroo hojii dhagaltu kana ilaali ergaa kanan sii qaba. Kana mana kee keessa sii ka'a. Yeroo hojiitti baatu kana dubbisii bahi. Yeroo hojii dhagaltu kana dubbisii gali. Yeroo ciiftu yookaan iddoo ciisicha keetti fannisi kana ilaalaa ciisi. Abbaatee basraa laayinoo. Enee misiraaloo. Haleluyaa. Hojjechuutti jira abbaan koo. Dhugaan siin jedha. Yeroo biiroo dhaqxu sammuu kanaan dhaqi. Abbaatee basraa laayinoo jechaa dhaqi. Hojiirra jira abbaan koo. Yeroo galtutti kanuma dubbifachaa gal. Eenyuuf akka dubbadhu beekuun. Sii wajjinan jira jedhe Waaqayyo. Sii wajjinan jira. Waan nama dhibu. Daawiti guyyaa cidhasaa silaa guyyaa cidhaa namni boqotaa. Daawit guyyaa cidhasaa mana ari'amee galgala fuudhee ganama warri sajjeessan mana dhaqanii isa fuuchuuf ka'anii Daawit badee lafa onaa keessa deema ture. Daawit badee lafa onaa keessa yeroo deemu
faarsaa 62 gaafas faarfate. Faarsaa 62 gaafa faarfate Daawiti waa'ee warra isa dhiphisanii, waa'ee warra isa qoranii yeroo yaadatu hamma yoomitti nama tokkitti kana lafaan dhooftu jedha. Hamma yoomitti nama tokkitti kana lafaan dha'uuf dhiibdu jedha. Maalan isin godhe obboleetota koo ani nama tokkittiidha. Hamma yoomitti akka na ari'attu jedha. Guyyaa macidha koollee yoon boqodhe maal ta'a jedha. Waan baay'ee dubbateetu achi addeebi'ee immoo saba Waaqayyoo gorse. Lakkoofsa 8 abbaan argate naaf dubbisu. Faarsaa 62 lakkoofsa 8. Isin jedhee jalqaba. Isin waan nama dhibu yeroo hundumaa waan keessanitti yaaddan itti dhiphattan kana waaqumatti maadhii isaa inni hojiirra jira. Ajandaan hojii kan keessan miti. Mutiirra jira boonsaa 62:8. Nan dubbisa maqaa Yesuusiin. Isin yaa warra saba isaa taatanii yeroo hundumaa isa amanadhaa. Wanta garaa keessanitti yaaddan isa duratti dhangalaasaa. Waaqayyo isa nuyi kooluu itti galludha. Ameen. Ameen. Wanta garaa keessanitti yaaddan kana ittiin boo'inaa. Coggaaraadhaa ittiin miidhaminaa. Eenyu duratti dhangalaasaa? Waaqa duratti. Ameen. Maal barbaada garaan kee? Achuma faarsaa 37 lakkoofsi 3-4 maal jedha isinitti fakkaate? Waan garaan kee dheebate Waaqayyo sii kenna. Waan garaan kee dheebate. Hallelujah. Waan ati dheebotte kan hunduma isaa beekan. Mucaa dhabdee hin beeka. Hojii dhabdee hin beeka. Fayyaa dhabdee hin beeka. Waan gaaffii jiru jira hin beeka. Abbaan kee hojiirra jira. Jecha nama jedhu ergaadhaa. Caafaa maxxanfadhaa manuma keessanitti. Yookaan guddisi hojjedhu yookaan maal jedhaa rikileemii wayiitiin bareechi boksii keessa kaa'e akkuma namni footoo bareechee fannifatu ati immoo sagalee kana fannifadhu abbaan koo hojiirra jira jedhii fannifadhu. Dhugaan siin jedha nama dhaga'u xinnaa na dhaga'u guddaa na dhaga'u beekaa na dhaga'u abbaan koo hojiirra jira. Hallelujah. Yeroo biirootti galtus kanuma dubbisaa gali. Yeroo baatus kanuma dubbisaa abbaatee basraa laayii na'u. Yaan gisee na'u. Yeroo sana yeroo seexannitti abdii kutatu. Maal jedha gaa Daawiti? Yaa warra saba isaa taatanii waan garaa keessanitti yaaddan kana fuuldura Waaqayyootti dhangalaasaa dhiisaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Xumureera. Waaqayyoo sii wajjin jira. Ammallee sagalee keessan guddisaatii Waaqayyo na wajjin jira jedhaa ta'a. Waaqayyo na wajjin jira.